نجوا أفانم بيبغوتو لان الناس هاتون غندن قب هاتون أمانتان قب هاتون غوسن قب غندتي سلكاتنا أمانتي سلكاتنا كتاتي سلكاتنا هاتون برتانين غلينا هاتون هذا يساكنا نما بيجي كيس جرات نما في فولا باكون دندين يدكفتو المونسي يسيجي جيرولا هذا يال بچي بچو دا بيا باتي بيا دبي كيس تدوته بلام بيكمني هندي كيس نورمون فيديو كنا ورابدني أكبر ياليبو أكا أمة أورمو واقو چودن دا هوندا أكا أمني أورمو غوتون وان كانت الماتي كيسة تور بيا فرنجي تن إبا غوتاني شفتوتا بيا فرنجي كيسة تاني مالك هذا كنا نات سني بوت سني جلدو راغاني أوبريشني تاني جرو سينا ساني سنتيمو أما إسان تاسين دبرسا جلدو راغاني باديا جلدو تيكاني فردي أبتاني مغالا دي مني مغالا رامو كنو أما فنفنة كيسة تارغمو أكا جراساتي دربي أنا سي نتوركين ندوران دا بيزي داسي كنا بنا ملاي بيزي بيدري سني ليكال كلا كنا أركانتو كنا نمني هذا كاب نمني ركوم أورمو ما هيمتو نمني ركوم أنا دا كباجا كابدو ويا هذا كوبي لينك شير غدا أورمو هندا منا تفاتشيسا فيدا أجي فاتشيسا يو ركوم هذا كيسني كباجا كاباتن إني قال فيديو رابا أولغل تكستيرا چuma هذا كينيا ميوتي ركاسي أوبسا بعنا كان هذا كينيا نوفيدة أوبسا كينيا أوفيكيتي فيان كابدو ديبيتي مو هذا كينيا أوفيتي نوفيدة هذا كينيا كان أصلا تنوفيدو كيتيف mana ke ko baccisu ke digala to mi ani mo manal ganjira fan ofiti ko turi se hada kenya bagana kan nuftan bagana kan finne gesan amin bagana gan edani manara mo kuni ara ilmo kana muta ejira awise itide natas gaba itide na tartiban dubanna isininga fadda video kun warabame adunya wal gawante efi tartiban gafian singafaddu na debistan ishi isini kan sintalatani guddatan kan sintalatani makan ke senenyunni bijatu tadik live goliru kuti bari alina ko ijatu ayye talatuna no kamiti sin talatuna no kamiti alattu qoricha dera ana jaldu ayye mucaan keessan bara meeqaati ka duutetti jedhamee isinitti himame ani bara san ana moo samki isa qabe artisti tufa isaan qabe moo ana qabe networkiin ani sammunki ya likkin jiru erga gaafa micayyoon ko duuteti mimmaan ko cobsuu malee arra nan dhufa boru nan dhufa ummanni oromoo maaloo qabiyyee walitti guuraniif kana siifana qabaasanaan jedhe ummako dhiifama wajjin inimattu waan garaa keessanii himadhaan siniin jedha haga sittina wabsaa namni illee dhufu oromoon danuu siniifa dhufu warra jala jirtan gitti kennuu dandeessanu baariyaalii mana naa kaasa namni danuu dhufuun barbaada ishi warri gitti qabdan onnee tokko tokko kenna ummaa keenya kan isin dhalattani naannoo jalduu baadiyyaa keessatti jechuudha amma akkamitti jirtu isin waa'ee mucaa keessanii nama dubbatina namna dhufu waa'ee mucaa keessanii dubbadhaa yeroon jedhi dubbattu jireenyi keessan akkami jaarsi keessan ni jira jaarsi keessan lubbuun jira na biruma jireenyi keessan akkami mucaan keessan maaliif biyyaa baate gaafa biyyaa baatu mucaan amma duuteetti jedhame kun gaafa biyyaa baatu maaliif biyyaa baate iyyummaan guddiseen kasalatti baadhee waraasuma itti baadhee haadha koo ati hadhaan humnan qabduu ammanan guddifte iyyummaa keessa si baasanaan jette iyyummaa kana keessaa si baase tanan namaa si qixxeecha naan jette biyyaana jalaa baate arra naa galti boru naa galti jedhe adeeman qiraadhee too eeggadhu daanditti na jalaa hammisanii ani ishiin taarratte ani ishiin nagadatte achitti na jalaa hammisanii ani sammuun kiyya jiru angoolii dhabeerga gaafa ishiin duuteedha ninatti maniiti galgalli
boo'icha ga namni cangolii dhabe ani sammuu dhabe. Uummanni Oromoo kuni maaloo maana boo'ichistu maaloo maana dhangalaasu. Qabeenya ishii sassaabdanii onaa keettadanii keessabaafis hin boo'u. Ishiyyuu nannabe anannale nannabe. Akkittuun jiraadha duraanis. Duraanis akkittuu. Ummati ilmoo keessan dhabdaniittu sida ilmaan Oromoo dubartoota biyya duniyaarra jirantu ilmoo keessanii an Mubaarak Musammaan jedhama. Dhimma ilmoo keessanii akkam fuudhee olii gad deemaa ture akkan irraa dubbataa ture tarii quba qabdu ta'a gaafa jalqabaa. Booda kanarra immoo siifanii fi obboleettii keenya kaantuyyuu itti bufe hawwineeti. Maallaqa wayii erga mucaan keessan duute maallaqa wayii ijoolleen biyya Arabaa walitti isinii qabdee turte. Warri akkaawuntii dhaqaa banadhaa isiniin jedhamee ture. Akkaawuntii dhaqaa banadhaa isiniin jedhamee maallaqni galeera. Har'a dhaqii ilaalinaan jedhu boru dhaqii ilaalinaan jedhu buukii baafadhe dhanii anan hin baafanne buukii baafadhe dhaqee mana baankii waan naqe homtuu har'a soon naqe homtuu ijoolleen immoo isiin gallee naan jetti olitti sii qabne ittiin yaallami kaan immoo ittiin hawultii obboleettii keenya kanarratti hawultii godhi banaa jalaan teechisiin naan jechaa jiru. Arra soon naqe sanuma boru soon naqe sanuma dhaqee tanan dhabaa. Imimmaan koo cobseen ka'eetti dhiisa galaa. Humnaan qabu kana biraan na dhukkuba birishinii ta'een jira. Maqaa siifanii fi maqaa hawwineetan birishinii sanuu ta'e na gargaaranii. Daa'imni kun imimmaan koo isaan irrattan cobsee isaan irrattan rifii argadhe. Sammuun koo amma sanuu ishii yaadinii nu yaadinaan jechaadhu na gargaaraa jiru. Balaa isaaniitiifan sammuun kiyya dhaabate amma onaadha. Ana doondu'ees namsiinuu nama radhu ilmoo akkasiitu nan dhabe. An wadooni bakka ishiisan ga'ee garaan koo gadi ciisa. Ammas birishinii ta'i. Ammas irratti takka'ee jira naan jechaa jiru. Dhimmaayyo tokkichaan amma sagartani bakka keen jira kunoo waan argitan waan kaartii mana yaalatis fudhadhee sana of harkaa qaba jira. Ammas birishinii ta'inaan jechaa jiru. Arras natti taphatu boruu natti taphatu meediyaa gubbaarraa bo'uun koo namne biyyi natti kolfuun koo namne ilmoo koo saabe. Maallaqa ilmoo kootii walitti qabame kana maalin godhu? Maalin godhu? Haadha ormaatii kennuuf maali silaami ilmoo kiyya kana walitti qabanii. Maalin godhu na dhoowwata? Maalin godha? Garuu kun gadduu na gargaaraa jira. Assaatuu na gargaaraa jira. Anishii maallaqa ishee walitti qaban haqa ishee an ittiin walitti qaban kana maalin godhu? Deebiiti immoo dafqa ishiin dafqite 100,000 hammifattee warqituu tulluu waamii kuni. Daara ishii keessaa guurtetti. Daara wayyoo qabu keessaa fudhatte. Silaa kaatee nan himtu. Kaateen dubbattu qabanni koo ammana dhufe hin jettu. Ishii silaa ukkaamamte anafe waaqatti naa gadha uummanni Oromoo anna bira ga'e na bira ga'e anna bira hin ga'in immoo ani kamana ishii san guureem taabota hundatti ayyaana hundatti dhaqeetoo kennadha. Maalin gooti keessaa naxalaa ishii keessaa hambifatte carqii uffata halkanii keessaa guurratte uffata isaanii san duratti isan uffadhee jiraanne. Seenaa ishiin na boochise. Seenaa ishiin na boochise uummanni Oromoo silaa na gargaara. Maala uummanni Oromoo maaliifi na gargaara ani isinitti of kenne jedhee odoon itti boo'u maallaqa bijoo kiyyaa guuranii maa nama biraatii dabarsu. Maaliif? Viidiyoo hundaan warri gartiirratti niifama wajjin viidiyoo naa ba'a baariyaalii wanta ajjeesu nama gartiirra taa'ee viidiyoo hin baane hojii hojjetataa gartiirra naa ta'a. Viidiyoo ba'a ta'a haadha qabdanii haadha kana Oromoon haadha dhukkufattuu opereeshinii taatee fardaan magaalaa keessaa gara jalduu deemtee jalduurraa Finfinnee kan isiin dhufteef neetworkiin hin jiru. Oromoo sagalee naa ta'aa isiniin jedhaa jirti. Maallaqa mucaan sii dafqite tokko ilmoo siin dhabde haati kun maallaqa sii dhabaa ilmoo sii dhabaa jiraa dhabdee deebitee immoo maallaqa mucaadhaa haadhaa walitti qabame dhabde. Namni kun nama beekamaadha. Nama Jarmaniin keessa jiraataa jirudha. Sini galee footoo isaa sinii mul'ifna. Oromoon guutuun dhugumatti haadhaa
sheer godhaa fi finfinneedhaa ka'anii dhufanii waan ta'e baadiyyaadhaa ka'anii kan isaan dhufan uummata Oromootiin wal na agarsiisi jedhaniitu waan nama gaddisiisu buukii dhaqii banadhu jedhaniini haati kun dhuguma maallaqa mucaa kootii birii 350 325 naa galchanii jettee deemtee buukii Oromiyaadhaaf nigdi baankii banattee itti ergitee bilbilanii maal jedhuni deemi maallaqni sii galeera baankii ilaalladhu Oromoo namoonni kubsu ilmoon sii jalaa duute maallaqni sababii ilmoon sii gargaarsi godhameefi maallaqa baankiin banameera akkaawuntii kee ergadhu maallaqa sii galchine jedhanii akkaawuntii bansiisanii haadha miskiina kana hin kenninu hin jedhanu maaliif akkaawuntii bansiisan ilmi Oromoo tokko Oromoodhaaf hin jedhaa Oromoo ta'a akkaawuntii banachiisee kee baankiitti deddeebisuun immoo namanni bu'u deemisii galchine irraa laali jedha warri gastii irra jirtan inni dubbattu dabaleedhaan warri jalaas ol galtu namni Oromummaatti dhaga'amee haadha miskiinarraa akkuma kootii dhalatte sitti dhaga'amu haadha kanaa sagalee akka ta'an isin gaafadha. Artisti Tufaa dubbadhu maal jedha? Innoo sin dhageeffachuu jaaladha maaliif adeemsuma waan kanaatillee amma siifaffaa as keessa jira waan taateef hoo baay'ee dubbadha xiqqoo qeeqa biraan irratti ka'uudha. Ifan dubbadhu. Ifan hin jirtu hafuunee dubbadhu. Warri kaani bosheerii olii godhaa. Obsaa viidiyoon cufin miutii godhi ataanu. Eshi jedha. Dubbasiifan dubbachuu dandeesse dubbachuu dandeenye obsineet dhimma maallaqichaa dubbadha. Awwineetiin ibsita moo ibsu? Dubbachuu dandeenyaan dubbadhu. Okay. Akkuma nama kamiyyuu beektanii waa'ee qabbannee raggaasaa gaafa isheen miidiyaa kanarra dhuftu kaatee mana Mubaarak Musammaatti eegallee ergasii mubeelituma deemuu dubbiin jabaatee jennaanii ani immoo hanga yawwanaatti hanga addaattis hin dhiisne dadhabeetan gidduutti dhaabee sababiin isaas ulfajjee sadiin ture ulfajjee sadiirraan hanga ulfajjee sagal ga'utti hanga gaafan dhaqee da'utti mucattii kanaaf sagalee ta'aa ture. Kaameeraa duuba teessee waan hin taane dalagduutti jiru jedhanuufi ani waan ulfateeffanis ni jechuu barbaada. Itti aansuun immoo maallaqa harmee keenya. Uummanni kun eessatti girriftaa? Haadha asirra teessee boo'aa jirtu eessatti girrifti? Osoo haadha keessan taate'u keessattuu shamarran biyya Arabaa keessa jirtan ta'a ijoollee shamarran biyya Arabaatii sheer godhaa. Haadha keessanii haati qabbannee haadha keessanii. Kan duute ijoollee biyya Arabaati. Ijoollee biyya Arabaa tokko dhumuurra bakka biraatti 5 dhumuuna wayya. Dhageessanii dhugaan sin itti himaa. Ana qabsaa caalu biyya lafaarra jiru shamarran biyya Arabaati. Hundi keessanuu waraabaa viidiyoo daddabarsaa shamarran keessattuu dhaamsa guddaan sinii qaba. Seera Itoophiyaadhaa sinii beetu jira shamarran biyya Arabaa sarpiraayizii qabdu akkasumas guruppiidhaan akka isin ijaaramtan waan isin fayyadu guddaa wayiin Afrikaa qaba. Sheerii walii godha haadha kanaa sagalee ta'a. Utuu ati duute obboleettii koo as jala teessee dhaggeeffataa jirtu. Utuu haati kee haadha hiyyeessaa akkanaa taate ati duute maallaqni kee haadha keetiin kennamne qabnee keessa jirta. Mee yaadiidhaan maallaqni mucaa haadha walitti qabame bira hin geenye sanuu dhaqee akkaawuntii banadhu jedhamee gongonfamaa turte. Adda amata gahaa jira. Sanuu immoo haadha rakkattuu ilaala. Waan isin uffatteertu ilaala. Haadha akkas rakkattee jirtu. Finfinnee dhaquu kana uffatte la. Finfinnee deemuudhaaf magaalaa guddittii Oromiyaa deemuudhaaf uffata keessaa qabdu bareedaa uffattee dhufuusi. Akkasumatti ilaaltee murteessite jechuudha. Finfinnee dhaquu kana uffatte ilaala. Jiraataa jirti. Mucaan si jalaa duutusi. Balaan beekamne hin jalaa duutus. Fayyaa ergitee reeffa simattusi akkuma cabse tokkoon sharabbii gattiteef jiraataa jirti. Isin sheer godhaa viidiyoo waraabaa daddabarsaa nama sanallee waamicha goonee fi hin dhufu taanaan viidiyoo hundi keessa
naa eeyyamtanii viidiyoo irratti hojjennaa jechuudha. Kanaaf dabaree haa olgaltanii yaada kennattu siman itti fufaa. Sheer godhin deebiinii dhaggeeffadhu haadha keetii akka waan ijoolleen biyya arabaa dhimma biyya arabaa irratti hin qoosinaa. Okay, akkuma nama kamittuu akkuma argitanii qabbanneen sherriidhaan duute ofiinii miti kan isheen duute mucattiin kun roobii galuudhaaf guyyuma roobii hin duute guyyuma roobii paaspoortiin si nama harkatti argame guyyuma roobii sana birriinis nama harkatti argame guyyuma roobiiti wanti hundiyyuu kan ta'e jechuudha. Ishkaanish yaa dhiifama tifuufi quraana mucaa hawwiileet dubbadhu waa'ee haadha kanaas utuu beeka waan ta'eef. Hawwiileet dubbadhu nuti irraa kaasii dubbadhu warri haadha qabdan taaptaabii koppiliinkii godhaa.